ummata gabrummaa jala ture, ummata gadhaantummaa hamaa keessa ture, har'allee achuma keessa jiru keessaan baane ummata akkasiitu dachee kanarra jira. Saba guddaa hangasiitu gabrummaa saba xiqqoo akkasii baatee jiraate. Gabrummaan nu keessa jirru isa addunyaa kanarratti hiriyaa hin qabne qaanessa ummata hamma kanaa ga'u dachee bal'oo hamma kanaarra jiraatu yeroorraa yerootti ajjeefamuun boqochu. Ajjeefamuun boqochu. Du'a namni oolu hin jiru. Fayyaa du'uun garuu salphina. Nuti akka sabaatti fayyaa dhabuun. Saamichi, dhiitichi, gadhaantummaan, salphinni nurra jiru bifa gabrummaatiin du'aa ol hadhaa. Duuti boqonna nama gammachiisa. Kanaaf kan dirreerra jirru duuti salphina miti. Eenyuyyuu du'an oolu gabrummaa didannee bilisummaa osoo hin argiin wareegamuu irra filanna. Gabrummaa jalatti dhiitamnee jiraachuurra. Kanaaf akkasittiin jiraanna. Jaallan keenya kaleessa diddaa gabrummaa hin fudhannuu, hin bitamnuu, hin cabnuu akka uummataatti loluurraa hangammoo dhufanii erga cabnee akka biyyaatti akka sabaatti jaarmiyaa itichanii tolchanii jaarmiyaa cabiinsa kana deebisee suphummoo saba gabroome kana bilisa baasummoo ijaaranii qabsoo gaggeessanii wareegamaa turan. Warri wareegame suni ekeraan isaanii nuu warra jirru ni caala. Maal jennaan ani as dhaabbadhee hanga jaalelemoo qilxuu hin ga'u, hanga nadhii gammadaa hin ga'u, hanga laggasaa wagii hin ga'u. Reeffi isaanii jiraa kiyyaa ni caala. Kanaafuu an jiraa salphina gabrummaa baadhadhee taa'uurra akka isaanii wareegamuu filadha. Kanaaf du'an sodaatu. Mee namni asii ka'ee ani jiraan kiyya laggasaa wagii waliin wal madaala namni jedhu of sobee na sobee wal nu sobee jechuudha. Waan inni dalage har'a nuti qawwee ishee balbalaa fudhannu akka ijoollee xixiqqoo lagatti ergatanii laga baay'ee dhiyoo jirtu irraati bishaan hubboo waraabii deebi'iitti akkasitti qawwee kan nuti fudhataa jirru har'a. Warri keenya qabsoo eegaluuf kaleessa garuu jalqabumaa